jirama ammallee mataan illee si dhukkubuu danda'a. Kana hundaa ati osoo qannastee natti tola. Agartee oliif illee dhuftu suutuma haasoftee aaruu dhiiftee boo'uu dhiiftee alhamdulillah wanni ta'ame kana booda si galee jetteetuma gara fuuldura keetii yoo deemte natti tola. Awwala itti dhabu qorellee ilma kana akka nama dhiiraa tokko dubartii hin shawwada. Mungkin osoo birrii qabu waan ni kaafaa jedha yookiin arra boru gandattee isuma isarraa dhiira biraa agarte wajjin kalaqagarsuun fedhu ani akka mataa kootitti yoo nama tokko wajjin wal baradhe isuma wajjin fiixa bahuu barbaada malee isa kana yoo akkana naa godhe jedheeni na didus isuma kana agartanii gorsee abaabbalee isa wajjin nama ta'uu barbaada malee eegeen na dide ka biraa jedhee kudhan jijjiirummaatu faayida. Ani miira san keessa seenu jedhee bifa har'a waan baay'ee tahe garuu waan akka ayyaade naaf taane kanaafuu kun anaaf seenaadha malee wallahi ya uduba sin deebisu habibti uduba sin deebisu agarte onni taame uduba sin deebisu haamlee si ta'uu qabaayyuu jabaachuu qabda. Homma kana booda dogoggorri wal fakkaatu akka hin deebine irraa of eeggadhu. Gorsi kiyya guddaan wanni an sitti dhaamu kanuma booda akka dogoggorri wal fakkaatu sitti hin deebine malee ka haal takka dubartiin martuu beerri martuu numa dogoggorti. Ta'u osoo hin dogoggorre heerumtee jaarsa jala teettee jiraattu muraasa. Agartee kee hin uumame malee kan baay'eedha ka of keessaa baafte heddumatu jira. Hin dhoffatan malee warri of keessaa baase baay'eedha. Maa wal somnu warri kiniin hin jiraatu warri agartee waan kanan dalagin dhibba keessaa parsantii takkan hin ta'an ka osoo dhiiraa waliin qunnamin ka dhiiraan osoo wal biran gahin jaarsa ofiititti heerumani parsantii dhibba keessaa parsantii takkan gaani. Kuni dhugaadha dhiiroo maa wal somnu warri dhiirotaa isin beeyin isinii galee beerri martinuu beeruma taate jaarsatti heerumti malee ta durbummaa ofii qabattee jaarsatti heerumtu muraasa waliin somnu kana waliin somnu kanaafi wanti taame general dhiifama bakka kanatti atamma shamarran dhiifama gaashee poolisu asitti dhaabbadhu. Amma shamarran durbummaa qabattee dhiiratti heerumtu hin jirtu abbaa warraatettee jette dhugaadha. Kana waan 100% sii fudhaa. Laakiin eenyutu durbummaa sanarraa fudhata? Si jaaladhaa, si fuudhaa, si du'a jedhee kan sobee irraa fudhatu durbummaa san dhabanii nama biraatti heerumurra ilmoo dhalanii as boowwacha sitti maani. Durbummaa san namni biraa fudhatee karan nama gattu'e duwwaa dhiira biraatti heerumurra ilmoo dhalanii. Kanaaf san waliin madaalchina please ajandaan godhini dhiis waliin madaalu. Waa waliin fakkaanne waliin madaalchisu amma. Wanni haasa'uu deemtan isin afaaniin badini na uffacha takkittii jettee goone malee laafata. Wallahi jechuun na dhageeffadha. Ani dubartiidha mana daldaalarran zoora olii gad jettu eega suudii dhufe waggaa afurii jechuudha. Dubbii amma mucaan haaseetu waan yaadachiise wanni isin afaanitti qabee takkittii yaanii bosana kenna isin jee booda nan dagadhaa fi wallahi dubartiin keenya jechuudha gosa namaa kaani jedhu dubartiin keenya jaalalaan jechuudha wallahi hedduutu dogoggora baay'ee keessa jira. Isin anaarra deettee anaarra ilmoon irraa bahuu diddee ammaaraatti dhabee dhalee guddifadhee asii ga'e kana akkatti agartan kanaa miti ajjeesuu dadhabee jechuudha biyya keessatti waan hin nyaatin hin qabu gowwummaan tahe yookiin ammoo osoo nama tahin akkamiin dhala yookiin ammoo osoo sirnaan guutatin akkamiin dhalaa yaada jedhuun jechuudha ilma namaa dhibbee osoo hin tahin jechuudha. Innaa dubartiin akka kiyyatti jaalalaan tahe yookiin shawwadee tahe yookiin bareedina dhiira saniitiin tahe jechuudha. Wallahi gosa kam keessaa yoo dhalaan baay'ee mana daldala waliin agarraa waliin nyaanee dhuunfaa waliin rafna hedduu dogoggora keessa jira. Inna kan hiikaan qabne akkasumatti ilmoon itti haasa'e irraa kiniin ambaasaa jirtu baay'ee jira yookiin immoo waliin dhiira isa wajjin jaalala isaatiif waliin jiraachaa jirtu boruu na fuudhaa boruu ni kana eeggataa boruu taasikiyanaan.
networking qabe dhiiroo taaptaap godhaa fi please taaptaap godhaa fi dhugaadha. Wanni isin jedhaa jirtu kun dhugama. Shamarran teenna icciitiin baatee jirti. Shamarran teenna baay'eetu akkasitti nyaatame parsantiin 99 bifuma kanaan nyaatamanii garuu wanni mucayyoo tanatti irrattame dhugaa dubbachuuf yoo qalbii qabaattan warri shamara beekumsa irraa argattanii of eegdanii wanni mucayyoo tanarratti ta'e barnoota isinii ta'a. Tamu mina jira qabu rabbi jiru isaanii haasirreessuu fi jaalalaan akka jiraatan baay'ee jirtu. Isin agartanii malee haasa mucaa kana waan yaadachiise baay'ee jira. Kanaafuu rabbi waa eegu jechuu barbaadeeti. Abshir saniifuu dhageeffadha warri ammas jala deemtanii wannaa jettan dhiiroo. Wallahi wanni mucayyoo tanarratti ta'e beekumsa isinii ta'uuf akka isin uf yaadattan isin godha shamarran biyya Arabaa. Warri waan badaa keessattan hunda keessan jechaan jiru. Warri waan badaa keessa jirtan mucayyoon tun barnoota isinii taati. Irraa barattan. Uf yaadadha. Jijjiirama. Dr. Sena Galchi. Anna akkasii an deemee jira bakka guyyaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jadi ya Dr. Sena Galchi. Dr. Sena Galchi. Shabakana di bujura, pas shabakana di bujura. Tolong ya nanggalu. Politik na aka rumah aku itu na senja coba berbeda. Dan siapa boleh yang kena saya dapat ini deh dulu. Sekarang tenda kaya daun berbaca sada. Kopi nabi kena mami itu jenani ta hafte di sini, tatarte di sini ta hafte dura tidak menjacul. Waan kana ta'e bamma wanni ta'ame waan ta'ame kana raamoo barachuudha malee wanti si barbaachisu sanii wanti summa akka ta'e jettee yaaddoo keessa galuun qabdu gocha dalagamee gocha bakka kana geette kana raamoo of durri kiyya maal ta'a jettee karoora kan kee qabduraa jiraachuudhaaf hawwii qabaachuu qabda. Waan kana mataaf jinkitee yookiin yoo namni waan adda addaa sin jedhallee deebii namaa deebisa jettee bakka ittiin kennini dhaamsa kooti jechuudha kuni. Abbaa kada yoo ta'e yoo namni bakka intaanetti waan adda addaa namaan jechuu danda'a. Gurra nama adda addaa waan gurra si bu'u keessa asiin dhagaa asiin kan naquu qabda wanta akka gocha namaa jala deemu osoo hin ta'in ilaanii mataa keetii baafatte yoo uummanni akka jedhu kana si gargaaree gara biyyaallee si galchee ilmee keellee bakka itti si godhee sillee bakka itti sitti godhe waan gaariidha. Garuu yoo namni hummaanuu bakka si qabaachuu dabellee ati ilmee argatte wanni sirraa badan jiru ilmeen jechuun utubaateeti. Akka dhuunfaa kiyyatti garuu ilma kana abbaa isaatiin yookiin abbiyyumarraayyuu subatti osoo innummaan isatti galchanii maqaa isaatiin galchanii innummaan ilmee ofii guddifate irra bareeda na fakkaatte. Akka seeratti aanatu kennu. Ani baay'eetti rakkadhe waan kanaaf keessa baay'ee waan biraa sa'ii kalaas ilmaa maali waan biraa waan dabarsuu barbaade waan biraa dabarsuu waa'ee ilmoo isii abbaan haadha akka guddifattu beetti namatti kennatu. Baay'ee yaani gorsiisaa dhugaadha jechisaa dhugaadha ilmoon abbummaan tolti silaa tahee haadhaa fi abbummaan tola hiree yoo hireen hin godhin yoo namni san waliin ta'in dammoo wanni godhan hin jirtu silaa ilmoon yaani nutu silaa haadhaa fi abbaan keenya wal bira nu jiraatanii nutti tola amma yoo abbaan keenya nu biraa du'e haati keenya yoo kophaa hafu nutti tolu akkasumatti haati yoo biraa duute abbaan mucaa illee namatti hin tolu yoo adda bahanillee namatti hin tolu daa'imnillee akkasuma yaani kan nuti deemnullee akkasuma silaa walumaan agartee ilmoo san guddifatanii wayyaa garabbiin godhuu didee addaan bahan dammoo bas wanni godhan hin jirtu lammaffaa ammoo aanyaarratti miidhame waan ta'eef ilma kana macarrashaa isaa ilaaluu qaba. Macarrashaa isaa bakka ilma kanaa wajjin gahu Oromootiya wajjin laaluu barbaada waan
taateef anaaf mucaan kun seenaadha malee diqaalaa seenaa guddaadha anaaf beeke wallahi isaa akka biyyaa dhiira bira dhaqu jettee dubbatu jirtu akka dhaluu miti jechuudha maaliif rakkoo biyyaa na baase waan beekuuf lammaffaan seenaa baay'ee qabaa jechuudha abbaan biyya sin jiru waan taateef rakkoo baay'ee biyyaa na baase garuu namni jijjiirama baay'ee yaadu tokko illee umni kufaa'e hin jijjiiramu abadda. Bakka san gahuu yaani hin geettu bakka san bakka niyyaan keessi hin ta'u nama